The first question is, the person says, Vanakam. Vanakam. Gaafii duraa namni gaafate wanaqam jechuun jalqabe. Wanaqam jecha afaan taamileeti. Heloo jechuudha. Anis heloon siin ja'a. Namni gaafii tana gaafate warra taamile je'eetii yaada. Akkana je'ee barreesse. An hordofaa amantii Hinduuti. Biyya Bahariin keessaan jiraadha. Waa'ee islaamummaa irratti dhawaatumaan guyya guyyaan osoo waa dubbisuu hubannoo xiqqoo harkataatiin jira. Yaaboo arkaanota islaamaa shananiin ala amaloota gurguddaa islaamummaa kan namoonni akka islaamummaa qeebalaniif kakaasannaaf himuu ni dandeessaa? Arkaanota shananiin beeka. Deebisaa. Obboleessi arkaanota islaamaa shananiin ala qabxiilee gurguddoo shan tan namoonni akka islaamummaa qeebalan kakaasanii fi wantoota islaamummaatti nama dhiheessan beekuu barbaade. Wanneen an sitti himuu barbaadu wantoonni ijoon namoota musliman tahin gara islaamummaa dhiheessan arkaanota shanani. Gabaabinaan waa'ee arkaanota islaamaa shanan dubbadheetiin sanbooda qabxiilee barbaachisoo shan kanneen biroorraa dubbadha. Akkaan an amanutti sadarkaa tokkoffaa irratti wanni namoota musliman tahin gara islaamummaatti yaamu tawxiida, tokkichummaa rabbitti amanuudha. Hubannoon waa'ee rabbii islaamummaa keessa jiru kan amantiiwwan kaanirraa adda. Rabbi tokko qofa akka ta'e amanutu keessa jira. Isa malee qaama biraa gabbaruu hin qabnu hubannoo ja'uutu keessa jira. Aangoon hundi tansaati. Inni shariika tokkollee hin qabu. Inni waahila tokkollee hin qabu. Tokkichummaa isaa qofa osoo hin taane hubannoon tawxiidaa akka waliigalaatti jiru kan isa malee qaama biraa gabbaruu hin qabnu ja'uutu dhugumatti namoota musliman tahin hawwata. Waa'ee rabbii suuraa al-Ikhlaas suuraa 112 aayaa 1 hanga 4 irratti ibsamee jira. Qul huwa Allahu ahad. Inni Allah tokkicha jee. Allahu samad. Rabbiin isa namuu itti haajamu. Lam yalid walam yuulad. Rabbii waa hin dhalle. Hin dhalanneessa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Wanni isa fakkaatu tokkolleen hin jiru. Suuraan Ikhlaas gabaabumatti ulaagaa amantiin tokko ittiin qormaatamu. Waa'ee rabbiitis suuraa kanaatu nuuf hima. Hubannaa amantiileen biroo waa'ee gooftaa irratti qabanirraa kun adda. Amantiilee biroo keessatti gooftaan namaan wal aansoo wal qabee moohamee jira kan ja'utu jira. Akkasumas rabbiin ilmoo qaba warri ja'us ni jira. Haadha warraatis ni qaba. Haati warra isaatis jalaa butamtee turte warri je'ee amanus ni jira. Gooftaan ajjeefamee ture warri ja'anis ni jiran. Amaloonni kunniin amala dhugaa kan gooftaatii miti. Islaamummaarraa wanni dura nama hawwatu tawxiida. Qabxiin lammeessoo tan namoota hawwattu arkaana islaamaa lammaffaa kan ta'e salaata. Namni tokko hoggaa salaatu qalbiin isaa rabbitti dhihaatti. Dawaan gaariin akka salaataan jiru nagaya sammuu namaaf kanna. Tasgabbii namaaf kanna. Akkasuma fakkeenya obbolummaa addunyaati. Nuti musliimoonni wayita salaataaf dhaabbannu ceekuu teenyaa fi miila keenya walitti maxxansinee waliin dhaabbanna. Namni si cinaa dhaabbatee salaataa jiru sun mootii ta'uus nama aadii ta'uus gurraacha yookiin adii ta'us ceekuu fi miila walitti maxxansinee dhaabbanna. Obbolummaa addunyaa tana guyyuu yeroo shan calaqqisna. Arkaanota islaamaa shanan kan namoota gara islaamummaatti afeeranirraa hin dubbachaa jira. Sadaffaan zakaa kannuudha. Dureessi kamuu kan qabeenya guddaa jechuunis waan warqii giraama 85 bituu danda'u ol qabu. Waan qaburraa dhibbeentaa 2.5 akka sadaqaa dirqamaatti namoota ibsaman 8f kannuu qaba. Namoonni karaa kanaan walitti dhufeenya gabbifatan. Rabbi suuraa al-Hashar suuraa 59 aayaa 7 irratti zakaan qabeenyi dureeyyii qofa jidduu akka hin naannoyne godha jechuun nuuf hime. Dureessaa fi hiyyeessi akka walitti dhihaatan godha. Haalli kunis warra musliman tahin ni hawwata. Arkaanni islaamaa afraffaan soommana. Kaayyoon soommanaa maal akka ta'e amma dura dubbannee jirra. Kaayyoon tunniin cufti ilma namaa islaamummaatti dhiheessan. Arkaanni shanaffaan hajjiidha. Namni waan deemuun qabu kan fayyaa fi qabeenya qabu jireenya isaa keessatti yeroo takka hajjii godhuu qaba. Hajjiin fakkeenya obbolummaan addunyaa waggatti yeroo tokko itti mul'ifamu. Namoonni miliyoona 4 tahan addunyaa cufarraa Saudi Arabiyaarraa, Indiyaarraa, Paakistaanirraa, Bangaladeeshirraa, UK irraa, USA irraa, Singaapoorarraa, Maleeziyaarraa, Indooneeziyaarraa biyyoota hedduurraa bakka tokkotti walitti dhufan. Warri dhiiraa huccuu lamatan hin hodhamin uffatan. Labbayk Allaahumma labbayk jechaa imalan. Rabbii keenya cabbaduuf dhufne ja'an. Kun obbolummaa addunyaa waa ibsa. Ilmi namaa cufti walqixa ta'uu agarsiisa. Namni cufti huccuu adii hin hodhamin lama uffata. Agarsiisni obbolummaa addunyaa kun warra musliman tahin hedduu hawwata. Kun gabaabumatti agarsiistuu addaa islaamummaati.
waa'ee qabxii ijoo namoota musliman tahin hawwaturraa sa'aa dheeraaf haasa'uu ni danda'ama. Amma gara gaafii ijootti haa deebinu. Arkaanota shananiin ala qabxiileen ijoon islaamummaan namoota musliman tahin ittiin hawwattu maali je'ee gaafate. Akkaan ayyaadutti sadarkaa duraarratti wani namoota musliman tahin hawwatu qur'aana. Qur'aanni kabajamaan waxyii xumuraa fi goolabbii rabbii kan ergamaa xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufame. Qur'aanni mucjizaa irraa boodaati. Mucjizaa oliiti. Namni qur'aana dubbise hiikaa isaatis ta'u hiikaan isaa gaarii yoo ta'e jechuudha. Nama sun imimmaantu ija isaa keessa mara. Bareedina jiruuti hubata. Kaayyoo uumamuudhaa dhugoomsa. Rabbii isaa beeka. Diin hubata. Qur'aana tafsiira gaarii tokko nama musliman tahiniif kennuun waan guddaa fayyada. Arkaanota shananiin cinatti sababaan namoonni musliman tahin hedduun gara islaamummaa dhufaniif qur'aana. Kitaabota addunyaarra jiranirraa kitaaba addaati. Kitaabolee amantii dachiirra jiranirraa adda. Arkaanota shanan cinatti qabxiin biraatan nama hawwattu jiruu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akka hayyuu seenaa Maayikil Haart jedhamuutti kitaaba isaa namoota 100 kanneen dhiibbaa guddaa namarraa gahan jedhu irratti namoota Aadam alayhi salaam irraa kaasee hanga ammaa jiran wal dorgomsiisee tokkoffaa irratti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaaye. Hubadhaa namni kun muslimaa miti. Qur'aanni suuraa Al-Qalam suuraa 68ffaa aayaa 4 irratti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkanatti ibsa. Ati haalaa amala irra bareedaa irra jirta. Kana jechuun haalaa amalli ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam haalaan tolurraa kan ka'e sadarkaa guddaarra jira. Rabbi dhaamsuma wal fakkaataa suuraa Al-Ahzaab suuraa 33ffaa aayaa 21 irratti dhugumatti haalaa fi amalli gaariin isin hordofuu qabdan ergamaa rabbii keessa isiniif jiraa jedhe. Amalli isaanii akkaataan jireenya isaanii haalli isaanii haalaan namatti tolurraa kan ka'e diinonni isaaniitu al-amiin amanamaa namaa dhugaa dubbataa ja'anii isaan yaaman isaan kabajanillee. Kanaafuu siiraa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo dubbistan namni musliman tahin sammuu qulqulluu jibba hin qabneen yoo siiraa isaanii dubbise kitaabban kumaatamaan lakkaawaman maqaa isaanii xureessuudhaaf barreeffamanis siiraa isaanii tan dhugaa yoo dubbistan ilma namaa keessaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakkeenya isa irra ol aanaa irra filatamaa namaa rabbi dachii tanarratti erge akka ta'e hubatuu ni dandeeysan. Sababaan sadaffaan namoonni musliman tahin gara islaamummaa akka seenan kan isaan godhuu fi isaan hawwatu hubannoo jireenya du'a boodaan jiruuti. Du'a booda jireenyi jiraachuu isaa amanuu islaamaatu namoota hawwata. Sababni isaa naannawa keenya yoo laalle dogongora dalagaman hedduutu jira. Yakka hedduutu raawwatama. Haqa nama hedduutu dabutti jira. Rabbi warra haqa dabsaa jiru kan akkamitti cal'isee laala. Dhaabsisuun danda'u jettanii yaaduu dandeeysan. Rabbi isa kanaaf qur'aana keessatti suuraa Aali Cimraan suuraa 3ffaa aayaa 185 irratti deebisaa kennee jira. Lubbuun hundi du'a dhamdhamuuf jirti. Gaafni isin sawaaba waan daleedanii arkattan guyyaa qiyaamaatii jedhe. Jireenyi dachii tanaa jireenya gammachuu gabaabaadha. Jireenya gammachuu guutuu kan arkannu gaafa jannata seenne qofa. Sababni isaa jireenyi dachii tanaa wantoota nama sossobaniin guutame. Sawaabni dhugaa kan namaaf kafalamu guyyaa qiyaamaati. Garuu waa'ee Hitler yoo yaaddan waa'ee namicha namoota hedduu dachii tanarratti ajjeesee yoo yaaddan ulfaataadha. Akka seenaan himutti Hitler namoota miliyoona 6 ajjeese. Osoo Hitler arra qabdanii adabbii akkamitiin isa adabdan? Tarii du'aan adabuu maltan. Kun garuu adaba lubbuu nama tokkoo qofa kafala. Garuu lubbuun namoota miliyoona 5 fi 999,999 kan inni ajjeese hoo? Deebisaan kanaa guyyaa qiyaamaa rabbi adabbii isaaf maltu isaaf kanna kan jedhu ta'a. Rabbi qur'aana keessatti suuraa An-Nisaa suuraa 4ffaa aayaa 56 irratti isaan aayatoota keenyatti kafaran ibidda azaabaa isaan seensisuu teenya. Hogguma gogaan qaama isaanii gubatee bilchaate gogaa biraa isaanii jijjiirra akka laalaa azaabaa akkaan dhamdhamaniif jecha ja'a. Arra akka beekuu dandeenyetti namni dhukkubbiin kan itti dhagahamu miiroota dhukkubbii harkisan kan gogaa jala jiraniin. Kanaafuu gogaan keessan gubatee miironni dhukkubbiidhaa yoo miidhaman achi booda humaa isinitti hin dhagahamu. Kun waan dachii tanarratti mudatu qofa. Namni asitti 100% gubatee miironni dhukkubbii jalaa miidhaman achi booda dhukkubbiin ittiin dhagahamu. Garuu guyyaa qiyaamaa akka rabbi nutti himetti hogguma gogaan qaama isaanii gubatee bilchaate gogaa biraa isaanii jijjiirraa jedhe. Kana jechuun rabbi Hitler yeroo miliyoona 6 gubuu yoo barbaade yeroo miliyoona 10 gubuu yoo barbaade yeroo miliyoona 12 gubuu yoo barbaade adabuu ni danda'a. Dachii ammara jiru tanarratti adabbii akkanaatiin isa adabuu hin dandeenyu. Kanaafuu haqa dachii tanarratti badeef jecha jireenyi du'a boodaan jiraachuu qaba.
Arkaanota Islaamaa shananiin ala wanni nama tokko gara Islaamummaatti hawwatu jireenyi dachii tanarra jiraannu jireenya itti aanuuf qormaata ta'uu isaati. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Al-Mulk suuraa 67ffaa aayaa 2 irratti alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata Rabbiin isa khamii keessantu dalagaa tolcha kan jiru isin qormaatuuf du'aa fi jireenya uume ja'a. Jireenya amma jiraataa jiru jireenya itti aanuuf qormaata. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman maaf beelaan du'an. Hongee hedduutu jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa soorata isaaniif kan hin danda'u. Namoonni hedduun dhukkubaan du'aa jiran. Hollannaa lafaatiin du'aa jiran. Kun maaliif mudate jennee gaafachuu malla. Sababaan isaa jireenya amma jiraataa jirru kun isatti aanuuf qormaata. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa namoota garagaraa waan adda addaatiin qormaata. Namoota garii qabeenyaan qormaata. Namoota garii hiyyummaan qormaata. Namoota garii fayyaan qormaata. Namoota garii dhibeen qormaata. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Al-Baqraa suuraa 2ffaa aayaa 155 irratti sodaa diinaatiin beelaan horiin namni isinirraa du'uunii fi midhaan isinirraa baduun isin qormaatuuf teenyaa jedhe. Rabbi ilma namaa karaa garagaraatiin qormaata. Arkaanota shananiin ala wanni nama musliman tahin hawwatu inni shanaffaan tawbaadha. Hubannoon tawbaa islaamummaa keessa jiru nama hawwata. Osoo hanga feete badii hedduu daleydellee badii gaara guddaa samii bira gahu osoo daleydellee halkan guutuu guyyaa guutuu badii dalaguu dandeessa. Garuu yoo dhugumaan tawbattee yoo araarama kadhatte Rabbi badii hundaaf araarama godha. Badii irra guddoo dachii tanaatu osoo daleyde jechuudha. Ati tawbannaan Rabbiin siif araarama. Kanaatu namoota hedduuf abdii kanna. Namni badii dalagaa ture kitaaba dubbisee gara jireenya haarawaatti dhufuu ni danda'a. Ni danda'a. Tarii irra hamaa namaa irra badii dalagaa dachii tanaa ta'uu mala. Yoo dhugumaan tawbatee araarama gaafate. Inshaa Allah Rabbi isaaf dhiisa. Bareedinni Islaamaa inni guddaan namni musliman turin tokko badii dalagaa eega tureen booda dhiisee gara Islaamummaa yoo deebi'e badiin isaa gara ajritti isaaf jijjiiramti. Namni musliman turin tokko badii dalagaa eega tureen booda yoo tawbate diliin tiyya gara toltuutti naaf jijjiiramti jee amana. Maashaa Allah. Kuniin qabxiilee shanan arkaanota Islaamaatiin ala jiran kan namoota gara Islaamummaatti hawwatani. Deebisaan an kanne gabaabduudha. Dhimma kanarraa sa'a dheeraaf haasa'uun hin danda'a. Garuu yeroon yeroo gaafii fi deebisaa waan taateef yeroo hedduu irratti fixuun barbaadu. Waan namni musliman tahin gaafateefin gaafii tanaaf deebisaa bal'isee kanne. I gave a reply in more detail.